Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota keenya bakkuma jirtan nageenya keenya kan namni irraa madde isin biraa ga'u jecha nagaa fayyaa qabdanii maal qabattee nu dhuftee hojjettanii haasaa uma jedhamas haasawni kunis maali waan ajaa'ibsiifadhu irraa waan tokko isinitti himuufi namarraa jechuudha. Amalli namaa kun hedduu tokko amala baay'ee qaqqabu jira namni tokko obsa qaba. Tokko obsa hin qabu amala namaa keessaa jechuudha. Isa tokko inni tokko kana keessa ani akka kiyyatti naman dinqisiifadhu nin qaba. Isinoo nama akkamii dinqisiifattan asumaanuu komentii jala naakaa yaada keessan nama akkamii dinqisiifattan nama akkamii ajabsiifattan mee osoo nama akkamii taatanii isinitti tola. እና ገሩ ሁንዱ ከነማ ረቢቲ ረቢ ዋና ማከኔ ካ ሙደሙስ ከሱታስ ከኡብሱስ ከኡብሰን ቀምነስ ረቢቱ ነው ማከና ዋንቴ ገሩ ሜሲዮ ኦሶና ማከሚታታኒ ፍላተን ፍለኖን ከይሳን ካከሚቲ ሲኒንጀዳ አንሞ ፍለኖን ኮ አሞሰተ ቀቡታው ኪያ ዮኪንሞ ተኡም ፈዳ ማሊ ፎጀተን ኦብስ የቹ ዋሄዱ ሲታገርሲሳ ዋበይ ሄዱ waan daftee murteessuudha muddamtee murteessuudha yaade tokko obsitee yoo dabarsite wanni sun gaafsan osoo akkana godhee jiraadhe har'a bakka kana jiru jettee itti gaabuu dandeessa. Yoo ammoo obsitee dabarsite bagumaa guyyaa san kanan godhin silaa wanti kun gaafsan ta'e silaa anis har'a bakka kana hin jiru jetta waa hedduu yaaddee waa hedduu godhuu dandeessa jechaadha. Waatu baduu danda'a bakka obsa hin qabnetti waa muddamsuudha waatu baduu danda'a. Bakka obsa qabdutti hoo wanti yaadde sun suutaan wanti yaanni garaa kee keessa jiru sun jechuudha suutaan siif ta'uu danda'a jechuudha. Yaada keessan bira ga'uu dandeessa, karoora keessan bira ga'uu dandeessa. Wanti irraa si daangessu tokko hin jiru obsa qabaannaan. Garuu gaafa obsa hin qabne ati gaafa obsa hin jirre yani muddamtee waa hedduu balleessuu dandeetta. Kana sanii waan hin jedhamne irraa jechuudha. Akka anaaf naa galetti isiniif ibsa. Maal ibsitan waan dubbachuu feetan kamirrattuu muddamtanii hin dubbatina. Suuta itti yaada dubbachuu dura yaadan bakka bu'aati waan sanniin dubbadhatanii yoo sammuu keessan keessaa qabaatan dubbii san dura maal godhuu qabdan itti yaaduu qabdan. Yaada dabarfadhaa haa dabartoomaa miti maaliif jenna umriin jiraannaan waan kan biraayyuu dabarte bira ga'uu dandeessa. Wanna yaaddesan umrii bichaa fi fayyaa qofa rabbi isin haa kennu isa qofa kadhadhaa. Muddamtanii waa murteessuuf yookiin immoo waa dubbachuuf hin deemina. Gaafa muddamtanii waa dubbattan waa hedduutu bada. Gaafa obsitanoo waa yaaddasan bira geettan. Kanaafi obsa bal'adhaa obsa qabaadhaan jedha. Maaliif seetan dhugaan isiniin jedhaanii obsa jechuun waan ittiin ibsuun beeku wanti obsi fayyadu jechuudha. Faayidaa obsaa irraa wanna dubbadhee fixu hin qabu. Daandii hedduu gaara hedduu yoo laalte daandii fageenya bakka san ni ga'a jettee yoo teette laaltu fageenya isaa irraa gaara hedduu ka ofirratti laalte kun gaarri kun guddaadha tabba kana ba'uu danda'a jettee yaaddu. Garuu gaafa obsite hundaa bira geette gamanatti as laalta bakka san geette kaatee gamanatti as laalta. Kanaaf obsa qabaadhaa. Obsi furtuu waa hundaati. Obsi ulee hayyuuti jedhee hayyoonni kennaayyuu inni sun dhugaadha. Daftanii hin murteessinaa. Daftanii waa hin dubbatinaa. Waan kam keessattuu obsa horadhaa. Obsi dhugaa rabbi jechaan ittiin obsa ibsu hin qabu. Anaaf garuu jechuudha barumsa hedduun argadhee waa hedduun irraa hubadhee obsarraa waan dubbachuu hin qabne waan dubbachuu qabus itti yaadee osoo beeku osoo keessa kiyyatti wanna kana osoo hin dubbadhee jedhu obsee gaafa dabarfadhe immoo bagaan hin dubbatiniin jedha.
maaliifi namni tokko muddamee yoo waasiin jedhe jechi isaa sun garaa kee keessatti barumsa sii ta'a hin kaawwatta daftee hin baafattu jechi kun maaliif naan jedhame jettee irra deebitee ilaalta abboo jechi kun naan jedhame ani maaliif kana ta'e jettee hin yaaddu irra deebitee maaliif siin jedhame miti abbaa sana afaanii ba'e siimmoo garaa si taa'e kanaafuu garaa kee keessatti immoo waa hunda baachuu qabda ka dubbate sun dubbatee dabarfate ati garuu garaa kee keessa kaawwattee suutaan daandiin kun kanaan jettee karoo itti baaste bakka san ga'uu dandeessa. Kanaafi obsi bakka guddaa nama geessa. Bakka kana jettee tilmaamuu hin dandeenye ni geessa. Obsa qabaadhaa isiniin jedha. Waa malee hin dubbanne jecha kanallee waa'ee obsaa kanas waa malee hin dubbanne. Maaliif jennaan namni kamiyyuu daandii dhalatee jechuudha. Dhalatee gaafa haatiniif abbaani si guddistee bakka ati tarkaanfattee bakka kana deema bakka kana waan kana godha jettee yaaddu si geettutti homaa miti. Garuu bakka san yoo geetterra bakka tarkaanfattee geette sanirra waa hedduu hubatta. Waa hedduutu si qunnama. Waa hedduutu si mudata. Jidduu kana keessatti ati yoo obsa hin qabne nama eessaayyuu ga'uu hin taatu. Nama eessuma ga'uu hin taatu. Kanaaf obsa qabaadhaati jireenya keessanitti fuufa. Eenyuufuu bakka hin kenninaa dhugaan isiniin jedha. Namni waan fedhe isiniin jedhu. Jechi namaa homaa miti. Maaliif? Jechi namaa si duubatti hafaa si wajjin hin deemu. Si duuba deemaa maaliif ati fuuldura deemaa jirta? Namni sun immoo si duuba jira, si duuba siin jedhaa deema. Ati immoo uf duuba garagaltee nama sallaaluu qabda. Uf duuba garagaltee jechaan dubbisuu yookiin waan hin taane itti dubbachuu qabda hin qabdu. Maal ta'uu qabda? Deemuu qabda fuulduratti. Inni si duubuma deemaa dubbatu. Maaliif waan barbaaderraa dafee muddamee namni dubbatu bakka ati yaaddi san ga'uu hin danda'u. Inni dubbii afaanii si dubbataara malee gochaan agarsiisan jiru. Ati garuu obsitee gochaan agarsiisuu qabda. Dhala namaa kamiin keessattuu namni mudannoon hin qabne hin jiru. Namni hin qormaatamne hin jiru. Keessattuu ijoolleen qormaan isiniif baay'atu. Keessattuu ijoolleen jechi isiniif baay'atu. Namni kun kana naan jedhe jettanii uduu ballaadina dhugaan isiniin jedha. Eccanuu bakka kana ga'uu hin danda'u namni akkana naan jedhe jettanii yaadina. Maaliif? Si qofatu murteessa waan kan kee jireenya kan kee keessatti kasii ta'u si qofa beeka malee namni si hin beeku. Waan si fayyadu si qofatu beeka malee namni si beeku hin jiru. Kanaaf hin dogongorina. Nama jecha isiniin jedhu san namarraa fudhachuu dhabaa osoo hin taane jecha inni hedduusa fudhadhaati madaalaa obsa garaa keessan keessa qabadhaati. Akkuma isaan dubbattanii baasuu osoo hin taane garama keessan keessa qabadhaa. An eessaaf deemaa bakka kam ga'uudhaaf jedha yaada. Gaafa sanuu ni argattan firii obsa keessanii obsi eessan akka isin ga'uu deemaa hin argattan. Kanaafi waan akkanaati iddoo hin kennina. Obsa qabaadhaa, obsaan dabarsaa. Jireenya keessan keessatti dhala namaa wanti hin mudanne hin jiru. Waan kam keessattuu alhamdulillaahidha. Rabbii keessanii galata galchaa obsaan dabarsaa. Warri obsan qabne illee koottaa baradhaa warra obsa qaburraa. Nama meeqatu bakka itti yaadanii ga'e bakka itti yaadamni ga'ee jira. Maalirraa ta'e kana beektanii? Obsa irraa ka'e. Waan obsuuf, waan dabarfatuuf. Osoo duuba garagalee midhadhee dubbii takka dubbadha jedhee tarkaanfiin takka inni fuulduratti tarkaanfatu sun jala hir'attii jechaadha. Garuu hoo obsa qaba waan ta'eef gurraan dhagaat tarkaanfii isaa fuulduraa sanitti deema. Kanaaf jajjabaadhaa har'aaf yaadni kiyya kanuma fuulduraaf itti fuufna jajjabeessaa yaada keessan komentii jala barreessaa yoo isinitti tolu baate immoo dhiisaa. Akkasiin isiniin jedha
tortii gaarii qabaadhaa bakkuma jirtanitti nagaan jaalalaan isiniif qabna bakkuma jirtanii isin faana jiraatu.